gaafa abbaa qabeenyaa taate yookaan ammoo sooressa taate iPhone version yoo model haaraa jechuudha nun bitee akka gift tosoo sii kenne it looks like one on xiqqoo wayii kennaadhuma beeta miti waanuma akka karameellaa minaaminii jechuudha maastikaa wayii dhuga akkasitti fakkaata beete vaaliyuun isaa gad bu'aadha jechuudha sii galee kana jechuun maali gatii waan sanaatu sadarkuma ati ilaaltetti xiqqaate ta'e osoo hin taane sadarkaan ati jirtuu fi gatii wanna sanaa sun jechuudha sii galee wal madaaluu dhabuurraan kan ka'udha jechuudha kanaaf yeroo ammaa kana keessatti sadarkaa jaalalaa kan gadi buuse ilmi namaa salphatti waan fedhe argachuudhaaf mijataa ta'uutu gufuu guddaa ta'e jedhe malee shamarris maal shamarri ammaa kun isii duriitii gadi fokkatteeti numaahu shamarri ammaa kan duraaniirra hedduu miidhaydii dhiirrilleen akkasuma qaroominaan wantoota garaagaraatiin kan ammaatu caala garuu rakiishuu irraan kan ka'een salphatti ilmi namaa wal argachuu irraan kan ka'een gatiin jaalalaa gadi bu'ee akkasi. Yaa dhugaaqeeti galatu bi'a uumamaan like dhalaanis numa qabdi waan kanaa gin akka dhiiraa sanii miti dhalaan amala like gisee waan xiqqaa agaranii yookaan dhiirti amma geemina ergangesu dhiirti waan barbaaddu takka haga harkattu inteessan ainin beeka akkas dhiirti waan isatti tolee haga waan san argatu bu'aa ba'ii meeqa kafaleetuma waan san bira dhaqa malee jalaan dhaabbattu dhiirti nin beeka ni laffaati irratti erga garuu wargate booda bu'aa ba'ii meeqa kafaleetuma seriously wallahi irraanfatanii ta'e ignore gootan isuma tanaa hojjechu erga waan barbaadan argattan. Ayyee sunis dhugaadha sirraa hin fuudha sana sirraa hin fuudha garuu deebii bareedan siif qaba deebii bareedaan siif qaba. Laali immoo dhalaa like maani dhalaa biraa amala dhalaa biraan beeku baay'ee yaani dhalaa wajjillee waliin galu dhalaan nan jaalattu nan feetu dhiirumaan saayibboottan kayyaas wallahi dhiirumaa wajjin walii galaanii innaa amala dhalaa biraa beekuu hin danda'u. Unkaan alagaa dhiisee obboleeyyan kiyyaa wajjin waliin galu jechuu barbaadeeti. Maaliif si jibbu? I don't know wallahi beekan. Wallahi meenya leela baay'ee aduu miskiina gaariidha garaan kiyyataa leelaan beeku. Garuu nama akka kiyyatti no shkoramam natti tashkoramam mini itti dhageeffadhu. Aiboo waanuma durii isa yaadateetiin firraa beetee gammaduu ture beetee oofadhu si dhaga'utti hin jira. Innaa guyyaa kan isaa naaf itti adda baanaa jechuudha. Sanboota nama wayii tokko walii wal bara. Namni kuni maybe nama sirra salaxxanii nama sirra waa beeku ta'uu mala. Siigalee firendii kiyya sanirra nama waa beeku ta'uu mala. Nama akkaataa jaalalaa itti nama ibsan beeku mala. Gaa'is illee balama beeku ta'uu mala. Akkaataa itti jaalatan nama caalaa har'a guyyaa keessaa dhufee jaalala na qabsiisee nama raacha. Hagaan si jaalachuu ture caalaa nama kana jaaladha. Guyyaa keessaa dhufee maaliif ta'uu danda'a otoo jaalalli dhugaa hatta uumama keetiin si irraanfachuu mala. Seriously. Because namni kun jaalala adda naa